seenaan aadaa barsiise maaltu abjireenyi gidduun jiraati maaloo akkuma nama kana keessa akka haasani maaloo tanajeelatan jetti seenaa. Waaqayyo biyya ormaa keessatti isin hin rakkisinii madaamii micayyoo kana hajjeesuudhaaf jirti lubbuu micayyoo kana haa baraarru ashamaa akkam jirtu hordoftoonni koo nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu akkam isaati kana keessanii ana obboleettiin keessan nagaa kootii har'a waan laphee namaa cabsuu hundi keessan piliis aga humna keessanii akka dandeessan jechaadha aga dandeessa sheer godhaatii namoota dhimmi kun laallatu biraan gaafa piliis osoo jirru lubbuu micayyoo kanaa oolchinu isiniin jedha osoo lubbuudhaan jirtu gaafa ishiin dhabde porofaayilii goonee riippi jechuurra har'a aga dandeetti keenya lubbuu micayyoo kanaa akka oolchinu kabajaana isin gaafadha. Warroonni dhimma kana laallatu biraan gaafi isiniin jedha egaa akkuma micayyoo kanaa fuula miidiyaa irratti argite baay'ee tokko keessi koo nagadde. Micayyoon kuni Masarat Tasammaa jedhamti. Iddoon dhaloonni ishii Wallagga Bahaati. Iddoon ishii nama jirtu Suudi Arabiyaa jiraatti. Egaa micayyoon kun erga waggaa tokko ji'a 5 jedhamtee turte. Micayyoon kun baay'ee rakkina guddaa keessa jirti. Keessattuu warroonni Suudi Arabiyaa Suudii keessa jirtan micayyoo kana akka gargaartan adaraa keessanis hin jedha. Lubbuu osoo nuti jirru osoo nuti hiriyoonni isaanii jirru oo sagalee taafneef lubbuu micayyoo kana baraaruu dandeenya jechaadha. Boru nurras wanta ga'u hin beeku. Har'a maatii nagaa bira yoo jiraanne yoo boru wanta nu qunnamu hin beeknu jechaadha. Boru waaqayyo yoo sin jaalate biyya ormaa keessatti sin rakkisini. Micayyoon kun eega dhufte waggaa fi ji'a 5 kana keessatti manatti balbala itti cufanii jiramtee jettee hiriyaashiitti mattee jirti. Hiriyaashii social media irratti jechaadha maaloo lubbuu micayyoo kana akka oolfannu jettee turte jechaadha. Micayyoon kun akkuma keenya in hojjetatan jettee biyya ishiiti maatii ishii jijjiiruudhaaf ofii ishiitiif hojii jijjiiruudhaaf biyyaa baatee jira. Har'a garuu rakkina guddaa keessa akka jirtu dubbatamee jira. Innaa irraallee viidiyoo kanarraallee waan baay'ee hubattu jedhee na saaba. Micayyoon kun baay'ee rakkina guddaa keessa jirti. Warroota beekamtii qaban biraanillee akka keessaniif kabajaan isin gaafadha. Lubbuu nama tokko yoo oolchine hundumti keenya yoo amma dandeetti qabnu sagalee akka taanuuf isin gaafadha. Egaa micayyoon kun gara biirottis na deebisi jettee gaafattee turte jechaadha. Madaamii ishii jechaadha. Madaamii ishii garuu jiraadhaan dhiisii du'aadhaan as keessa gara biyyaayyuu sin gashu jettee ni turte jechaadha. Micayyoon kun nyaatallee hin qabdu. Akka ishiin itti jirturree akka social media irratti dubbatametti baay'ee rakkina guddaa fi sodaachisa hamaa keessa akka jirtu dubbatamee turte jirti jechaadha. Innaa micayyoon kun viidiyoo ishii keessatti illee maaloo asii na baasii jette akka itti baasan illee hin jiru jechaa jirti hiriyaashii jechaadha. Yoo poolisii qabatanii iddoo jireenya ishii dhaqxeen ala nutillee akka itti baafnu hin qabnu jettee dubbattee jirti hiriyaashii. Egaa micayyoon kun silkii ishii illee jechaadha akka ishii voisii namaa hin qabne silkii ishii madaamiin hidhattee jirti jechaadha. Waan micayyoon kun namoota kaan wajjin haasoftuu silkii ishii irratti hiitee jirti. Dhugaa waaqayyoo hedduu tokko nama gaddisiisa waan laphee namaa cabsu baqa maal akka keessa jirru beeku keenya rakkinni hin dhumu nuti yoo wal gargaarre malee namni biraa dhufee nu gargaaru tokkollee hin jiru jechaadha. Dhugaa dubbachuu baay'ee nama gaddisiisa. Micayyoon kun amma dabaddabaallee jirti jechaadha akka hiriyaashii dubbatetti. Micayyoon kun akka itti achi keessa baatullee hin qabdu jechaadha. Qoshaashayyuu yeroo gatuu bahee namichaa fi ijoolleetu nafaana ba'a. Achi keessallee bahuudhaaf hin baatu jechaadha. Waggaa fi ji'a 5 kana keessatti balballi itti qollofamee jira jedhanii jiru jechaadha. Balballi yeroo itti qollofame immoo micayyoon kun akka itti baatee badullee hin qabu jettee dubbattee jirti jechaadha. Dura sodaachisaadha amma garuu na dabaddabaa akka jirtu dubbattee turte. Innaa ajjechaadhaaf illee akka qopheessite dubbattee jirti jechaadha.
Egaa mucayyoon kun rakkina guddaa keessa jirti jechaadha. Rakkina guddaa keessa jirti. Mucayyoon kun lubbuu ishillee dhabuudhaaf jirti. Hinnaa tokko silkiillee kophaa ishiitti fayyadamtee akka fedhii ishiittillee nama wajjin haasa'uu hin dandeenye. Voisii keessee fi voisii ishii jechaadha. Voisii ishii hin dhaga'amu jechaadha. Mucayyoon baay'ee sodaa cimaa keessa akka jirtu suuruma ishiirrayyuu viidiyoo ishiirrayyuu wanta hin hubattu jedhee tanan hasaaba. Warroonni dhimmi kun sin laallatu warroonni beekumsa qabdanii yookiis immoo beekamtii qabdan jechaadha. Beekamtii qabdan mucayyoo kana akka gargaartan lubbuu ishee akka oolchitan kabajaa sin gaafadha. Hundumti keessan immoo mucayyoo kanaaf sagalee ta'a. Sheerillee godhaati mucayyoo kana akka lubbuu ishee baraartan kabajaan sin gaafadha. Mucayyoon kun baay'ee jechaadha sodaa cimaa keessa jirti lubbuu isheetiifuu jechaadha. Waan baay'ee sodaachaa jirti mucayyoon yoo dubbatte illee gara biroollee nageessi jettee gaafattee jirti jechaadha. Garuu mucayyoo gara biroo dhiisitii jiraa kee dhiisii du'aa kee iyyuu hin geessu jettee madaami ishii doorsisaa jirti jechaadha. Mucayyoon kun immoo akka achi baatullee asii na baasa jettee dubbattee turte jechaadha. Sooshaal miidiyaa irratti maaloo lubbuu kanaa oolcha jettee iyyaa jirti jechaadha. Egaa hundumti keenya iyyuu iddoon kan namaaf kennu waaqayyoodha. Iddoo arganne jennee mucayyoo kanarratti eenyu jechuu odoo hin taane amma dandeetti keenya akka sagalee taanuuf piliis hundumti keessaniyyuu jechaadha. Keenya namni ambiraa namni dhufee sagalee nuuf ta'u hin jiru. Yoo nutumti waliif taane malee jechaadha. Baay'ee jechaadha baay'ee na gaddisiifte. Mucayyoon kun gara biyyaallee nagashi jennaan jechaadha yookiin gara biiroo nageessi jetteeni turte. Gara biiroo dhiisii jiraa kee dhiisii ani sarratanyaa hambiraa fidadhaa oatiyyuu duute jetteeni jirti jechaadha. Tokkoffaa mucayyoon kun nyaatallee argachaa hin jirtu. Irriiballee rafaa hin jiru jettee dubbattee turte jechaadha. Rakkina cimaa keessa jirti. Egaa wantoota baay'eedha jechaadha kan ishirra gahaa jiru. Tokko cinqatii, lammata nyaatallee argachaa hin jirtu, sadaffaa irriibarrii rafaa hin jirtu. Egaa hundumti keenyayyuu hagam akka biyya ormaa nama miidhuu hin beekna jedhee tanani adaraa keessan gargaara mucayyoo kana osoo lubbuudhaan jirtu jechaadha. Gaafa lubbuun ishii darbee osoo akkas goonee jiraanne osoo akkana goonee jiraanne jennee boo'urra har'a osoo eenyu jennu osoo gargaarree akka kootti eenyudha jechaadha. Mucayyoon tokko inni abbaan manaa namicha kanaallee rakkina guddaa ishirra gahuudhaaf jira. Lubbuu mucayyoo kanaa haa oolfannu siniin jedha.